ni mul'ata miti jedhu. Kun mooraa leenjii PP isa Sanqallee yookaan Ursoo yookiin immoo kaambii waraana PP isa Adaamaa sana hin se'in. Mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Woboo Zoonii Kibbaati. As ga'eera mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo osoma moortuu. Piikaappiin PP 650 Adaamaatti toora galaan sun har'a eessa jiru mee nutti hima. Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullallee Wood oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaa tureef gaa jirudha. Kanneen maatii Gullallee Wood hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Oduu injifannoo ammajjii 10/2021 Woboon Zoonii Kibbaa Cibbirraa Soddom Booroo amma sa'aatii 11:20 lookal taayimii irraa jalqabee eejii ganda Soloqoo Araddaa Caffaa Iddii jedhamutti bakakkaa buusaa jira. Jaalattoonni keenya oduulee waqtaawaa kana argachuun gamanumaan maatii Gullallee Wood taatanii odeeffannoo waqtaawaa akka argattan ni mul'ata miti jedhu. Kun mooraa leenjii PP isa Sanqallee yookaan Ursoo yookiin immoo kaambii waraana PP isa Adaamaa sana hin se'in. Mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Woboo Zoonii Kibbaati. As ga'eera mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo osoma moortuu. Piikaappiin PP 650 Adaamaatti toora galaan sun har'a eessa jiru mee nutti hima. Dr. Gammachiis Bubbaa ijoollee Hacaaluu Hundeessaa sadan isaanii mana barumsaa Cambridge International Academy'tti tolaan akka barsiifamaniif gaafa isaan kutaa 12ffaa xumuran immoo Yuunivarsiitii Ameerikaa keessa jiran keessatti akka barsiisan maatii Hacaaluuf waadaa galan. Itti dabaluunis konkolaataa ijoolleen kan mana barumsaatiin ittiin deddeebisuuf ramadaniiriif. Qabeenya qaban irraa Waaqayyo dachaa isaaniif dabalu jenna. Bilisummaaf baanee mana abbaa keenyaa jiraachuu dadhabnee diddaa gabrummaatiif qawwee lafaa kaafnee bilisummaa lammiif lubbuu teenya laanne. Gootonni qarree imaanaa hin nyaanne lubbuu qusataaf duubatti hin deebine kaayyoo dhiisanii gantummaa hin filanne karaarraa goranii imaanaa hin sharamne gootowwan shamarraniitiin nuuf jiraadhaa jenne. Jirra hunda baachaa isin jeeqxee gatii ishii laachaa hundeedhaan buqqisuuf akeeka cubbuu sirna haqaa dhaabuuf itti laanne lubbuu. Homtuu hin jiran Oromummaa teenyarra wanti nuuf caalu hangam jabaattullee dharri dhugaan haluu adabadhuu taa'e inni woboon qoosu hangam guddatellee gaarri aduun dhoksu. Abshir lammii koo biiftuun dhugaa baate inni fagoo ture guyyaan sun dhiyaate qeen diina keenyaa hedduu daddaaqamte woboon dhufaa jira galaasaa baadhate. Dirqama Oromummaa kee bayi Rabbiin balaa tasaa isinaa oolchu. Oromoo koo taatee guyyaa kaleessaa 1/8/2021 obboleettiin keenya Abarruu Galaanaa irratti ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya kun iddoo dhaloota ishee godina Shawaa Lixaa Amboo aanaa Ejeree Baachoo yookaan ganda Amaaroo jedhamutti kan dhalattee guddatte kan jirtu biyya Dubaay iddoo Sharjaa jedhamu. Guyyaa kaleessaa akka biyya kanaatti naannoo sa'aatii 3:00 keessa balaa konkolaataan lubbuun ishee darbe. Maatii fi firoottan ishee hiriyoottan ishee hunda jajjabina hawwina.
obboleettiin teenya lubbuu kee boqonaa gaarii waaqni siifaa kennu. Ijoolleen Oromoo Dubaay keessa jirtan keessaan nu dubbisuu obboleettii keenya reeffa ishee akka gara biyyaa galu dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsina jedhan. Maatiin biyya irraa akka iyyaaddoofne reeffi ishee akka biyya galu adaraa Oromummaa ijoolleen waraqaa qabdan koottaa nu gargaaraa jedhan. Ijoolleen Dubaay jirtan waan kana itti hirmaachuun reefki ishee maatiidhaaf akka gara biyyaatti geeffamu adaraa gargaaraa jenna. Ilmaan Oromoo biyya kana jirtan nu waliin dhaabbadhaa. Garaa koon na gubate waan godhuus dhabee akkaan waliin jechaa hin turre jabaadhu keessaa gallaa osoo jechaa jirru guyyaa laakkaa jirru ati karaa hin deebine deemte abarruu koo yoom boqonnaan argitee jedhu hiriyaan ishee. Iddoo kana filattee kichuutoo nan gala jedhee malee sitti hin dhaabne ayyoo koon yaadee hin taane nan jijjiire kaayyoo karatu fagaate humna koon na buuse roorroon biyya ormaa gurra natti yuuse isa achiin baqadhe isa siitiin diramee an sirraa fagaadhees jette. Nan eegini yaa karmee mudhii koo kidadhu of jabeessi amilee bakkan dhafneen dhaqee nan fagaadhee anillee deebi'een in dhufuu jabaadhu atillee jette. Abarruu galaan dhiigatiyya nagaan boqadhu. Balaa konkolaataan duute biyya Dubaay iddoo Sharjaa jedhamutti gaafa ammajjii 1/8/2021. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu gullallee udirraa like, share, subscribe gochuun maatii ta'a.